كابجمتوتا في رقيفتوتا ردفتوتا راديو دانديقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما أستاذ كينا أستاذ أحمد دين جبل إلى الجسي سداسة قرأي سدي بركم الله مفقران قويا روبي قويا ردا ودي فنو ماتي رانو رقبي قبني دي عندي جرا أبوليتي أستاذ كينا أستاذ أحمد دين جبل نجات جبل دبف نجرا ودو كناك اندي سيكاني سنيف دبسو أنو بليس كيسان حمزة بورناتين أستاذ أحمد دين جبل قمسك آموت التكاج ما في إجتين قويا كليسا منا يالاد فمي أكتوري بكمي أستاذ أحمد دين جبل قمسك آموت التكاج ما في إجتين قويا كليسا حالما بيل لما إساتين غرمنا يالا جيفمون قرانو ألتراساوند دي كافمي بوا قرانو بيلمني قويا بوري كميزات أكا قبميف وبليتين أستاذ أحمد دين جبل أدين نجات جبل راديو دان دي قويا هردا هم تجرتي قامني موتما حالا قمساف إجتي چمان أقصادان غرمنا يالات كان جيساني في dhimmi isaa fi suuraan isaa ammas miidiyaa gubbatti akkam facaafamne gochuuf akka ta'e beekamee jira. Addee Najaat Jabal guyyaadhaa obboleessa ishee Ustaaz Ahmeddiin Jabal mana hidhaa deemuudhaan kan daawwatte yommuu ta'u Ustaaz Ahmeddiin Jabalis haalli fayyaa isaa haala fooyya'aa gubbaa kan jiru ta'uu isaa fi hawaasa bal'aa dhimma isaaf dhimmamaa ture hunda galatoonfachuun ammas hawaasni du'aayiidhaan akka nu bira dhaabbatu jechuun dhaamsa dabarsee jira. Miseensa koree fala barbaaddu hawaasa musliima Itoophiyaa fi itti gaafatamaa dhimma sabquunnamtii koree hawaasa musliima Itoophiyaa kan ta'e Ustaaz Ahmeddiin Jabal ergaa mana hidhaa seenee as roorroo dararaa fi uleessuu kanneessa mootummaa wayyaanetiin irra gaheen fayyaa isaa irratti miidhaan cimaan ga'uu isaatiin kan ka'e dhiyeenya kana dhukkubni itti cimuun rakkoo fayyaa yaachisa keessa seenuun duulli du'aa'ii kallattii raadiyoo daandiyaaqaatiin labsame guutuu biyyattitti haala milkaa'ina qabuudhaan geggeeffamee akka ture ni yaadatama. kallattii biraatiin Ustaaz Ahmeddiin Jabalii fi obboleewwan isa wajjiidhaan galmee tokko jalatti himatamanii mana hidhaa keessatti hafan harka lafa jalaatiin akka isaan oliyyannoo hin dhiyeeffanne taasifamanii akka jiran beekame. Mootummaa wayyaanee akka Ustaaz Ahmeddiin Jabal fa'aa akkasumas Ustaaz Ahmed Mustafaa fi Ustaaz Muhammad Abaate fi obboleessi Keen Khalid Ibrahim fa murtii adabbii hidhaa waggaa 18tiif waggaa 22 isaan irratti dabaan darbe mormuun akka isaan mana murtiitti oliyyannoo hin dhiyeeffanne goote akka jirtu beekameera. Akka seera biyyattiitti namni tokko erga murteen adabbii irratti murame garagalchi waraqaa kan murteen adabbii sirreeffama sanaaf erga kenname booda guyyaa 15 gidduutti oliyyannoo dhiyeeffachuu akka qabu kan ajaju ta'us Ustaaz Ahmeddiin Jabal fa garuu sababa garagalchi waraqaan murteen isaan irratti murteeffame ture isaaniif hin kennamin jiruun hanga hammatti oliyyannoo galfachuuf carraa akka dhaban beekamee jira. Mootummaa wayyaanee kana kan gooteef Ustaaz Ahmeddiin Jabal dabalatee kanneen isa waliin hidhaarra jiran qulqulluu ta'uu isaanii akeekkattee waan beektuuf jaroonni kun oliyyannoo gaafachuun murtii walii garaa amansiisuun akka lakkifaman gochuu danda'u sodaa jedhu waan qabduuf harka lafa jalaatiin mirga isaanii oliyyannoo dhiyeeffachuuf qaban ugguruun waggoota 2 fi ji'a 3 guutuu akka isaan oliyyannoo hin dhiyeeffanne goote akka jirtu beekameera. Ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaan Ustaaz Ahmeddiin Jabalii fi obboleewwan isaas hawaasni musliimas ta'e uummanni biyya keenyaa qaamni mirga dhala namaaf falmu kamuu kana beekuudhaan sarbamsi mirga isaan irratti gaggeeffamaa jiru kun akka dhaabbatuuf akka isaan lakkifamaniif isaan cinaa akka dhaabbatan dhaamsa guyyaa har'aa gama raadiyoo daandiyaaqaatiin dabarsaniiru. Kallattiidhaan guyyaa har'aa kan obboleessa ishii ziyaaruudhaaf mana hidhaa Qiliinxootti argamte obboleetti keenya Najaat Jabalitti bilbiluudhaan dubbifne jira. Turtii obboleetti teennaa Najaat Jabal wajjin taasifne akka armaan gaditti isiniif dhiheessina. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في دقيفتوتا وردفتوتا كينا اقا تبوتا دبران كنا كيسا لمواي أستاذ كينا كبجما في جالتما هيو بيكا سينا كينا أستاذ كينا أستاذ أحمد جبل الرتي egaa odeeffannoo bal'aa isinii kennaa turre isinilleen hedduu dhiphattanii hedduu deddeebitanii kan gama tooraalee adda addaatiin nu barreessaa jirtan hawaasni keenya kaaba kibbaan bahaa dhiyaanillee akkasumas biyya keessa biyya alatti hedduu dhiphattanii gargaarsa taasisuudha qabna. Ustaasni keenya maal keessa jira jettanii hedduu nu cinqaa turtan mee haaluma waliigalaatiin ustaasni keenya qabatamni inni yeroo ammaa kanatti keessa jiru maalidha akkam keessa jira haalli fayyaa isaa maal fakkaata fakkeenya guyyaa kaleessaa irratti gabaasni nu gabaafne jira mana yaala hin deemne yaala dhorkamee jira kan jedhu haaluma waliigalaatiin haalli fayyaa isaa akkam. Egaa obboleettiin Ustaaz Ahmeddiin Jabal kan kanaan dura biyya South Africa keessatti jiraataa turte yeroo ammaa kana obboleettiin teenya Najaat Jabal yeroo ammaa kana biyya jirti. Guyyaa har'assi Ustaaza keenya argitee Ustaaza keenyallee dubbiftee wala haasoftee jirti. Haaluma waliigalaatiin guyyaa har'aa sagantaa keenya gara gubbaa irratti nuuf ibsuuf toora gubbaa jirti. Mee jalqaba obboleettii teenya kana simannaa. Najaat assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيما؟
نجا الحمد لله كم في نجا. نجا الحمد لله رب العالمين أكدن ساجرة أكجاري جرة جزاك الله خيرا نجا واي أستاذ كنا كنا أتلين إيجا أجا كنو وقوت أفر شنان كنا ولمقبق أبنا أتلين إيجا أكما تتي أكو بولت تتلي وني كنا رجته هدو أكني رجته ستين أجامو سيدوكبو ومني كنا بلدان كلين أكنو وان إما أستاذ كنا كنا دوكبيني إيجا فتاتوري ميجا بولت تينا نجاتي سجنتا كنا غيار رتلين وأرجمو فدو سيجالاتهم فتا مي حالو مولي جلاتي ميجال كبا فيان أستاذ كنا haala akkamii gubbaa jira guyyaa kaleessa wal'aansa in arganne jedhamee gabaafamee ture amma hardha akka dhagaa jirrutti dhoksaadhaan wal'aansi guyyaa kaleessa akka kennameef himamaa jira mee haaluma waliigalaatti atgaa haalli fayyaa isaa argiteeni jirta mee akkam gubbaa jira haalli wal'aansa isaa immoo maal fakkaata waan jedhu kan hawaasa keenya cinqame kanaaf mee nu ibsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ammatti waa'ee fayyaa Ustaazaamatiin guyyaarraa guyyaatti haga dhukkubu sanarraa amma wayyaa haa dhufeera jechuun xiqqoo hamma gaarii qaba. Guyyaa kaleessaa akkuma beellama isaatti dhuskaadhaan geessamee ilaalamee jira. Thursday guyyaa kamisaa wuxeetii isaa riizaaltii isaa guyyaa kamisaa fudhata inshaallah waan jiru kana guyyaa kamisaa irratti beekama inshaallah. Kalee geessanii turanii oskumaan akka uummanni miidiyaatti illee wannumatti irratti hin baane oskaadhaan akka jarri makiinaa ambulaansii faa fayyadamanii kan ambulaansii namni keessa ilaaluu hin dandeenye geessanii sa'a 3-4 irratti akkuma galeetu achumaan altiraasaawundii qofa ishee godhamee intanii isaasii deebii isaasii hin arganne borillee waan qaxaroo qabuuf takkatu ba'uu jedhameera jedhamee fudhanii achumaan deekanii yeroodhuma sana akkuma sana kennee borirratti inshaallah riizaaltii isaa fudhee deemeetu waan ta'ee akka jiru wanti mul'isu wanna isaa borirratti baraa Yurooppii jedhee inshaallah. Isumarraa mirkaneeffadhe malee kaleessa informationii namni tokko iyyuu hin qabu ture. Informationii warri keessa maxxansan sunis egaa garuma waan namuma gara waan kana godheerraan dhagahan fakkaata nu quba hin qabnu ture haruma kana isarraa mirkaneeffanii waan ta'ee jiru jechuudha. Guyyaa kaleessa dhaqee wal dhaanamee jira jechuu dhoksaan geessanii. Har'a akka isarraa mirkaneeffachuu dandeenyetti miidiyaa adda addaatti akka saaxila hin baane jedhanii oskaadhuma makiinaa konkolaataa ambulaansii faa fayyadamanii akka geessanii oskaan akka deebisanii fidanii nutti ni jira. Kana wanti jiru. Tole egaa ammoo haalli fayyaa isaa fooyya'aa akka deemaa jirtu nu ibsitee jirta alhamdulillahi rabbil alamin. Ujummoon yookaan tuubboon galchaniif sunillee guyyaa kamisaa boru himamaaf jechuu. Inshaallah wanni altiraasaawundii faa ka'ee ture riizaaltiin isaa walumaa galatti akka deemaa jiru kan ibsamuuf bori inshaallah walumaa galatti wanni jiru sun garam akka deemaa jiru akkam akka jiru bori dhagaha jechuudha riizaaltii isaa inshaallah. Egaa Najaati jazaakillahu khairan rabbi sirra haa jaalatu egaa rabbillee waan khairii qabu rabbi nu haa dhageessisu guyyaa borillee rabbi waan khairii qabu yaan kan ta'e guutuudha jechuu rabbi nu haa dhageessisu hawaasni keenyallee waanuma kanarratti inshaallah du'aa akka godhu asumaan dhaamanna mee haaluma waliigalaatiin ustaasni guyyaa hardhaa yeroo argitetti haala fayyaa isaa irraatime inni maal siin jedhe atillee immoo uummata keenya akkanatti bololaa waan isa hordofaa jiru kanaadhaa fi maalidha dhaamsi kan kee jazaakillahu khairan obboleettii teenya Najaati. Amatiin kan jedhe maanni yeroo ammaatti jalqaba uummata waa'ee kiyyaaf yaaddanii sochii adda addaa godhaa jirtan hundumaa fi jazaa keessa rabbiin isiniif haa kaffalu. Lammaffaa immoo yaaliin kun yeroo ammaa humnaa oli wanni ta'e hin jiru. Maallaqallee hikimnaa kanaaf wannan gaafatame hin jiru. Isinis galatooma. Asirratti dhaamsi an qabu innillee ustaasinillee kan dhaame uummanni musliimaa du'aa keessaniin jajjabaadhaa nu bira jiraadhaa. Dabalataan immoo achi biratti mana hidhaa keessatti kan rakkachaa jiru
أنا دوّعتهم تين أبولي وينكين كانيس أستاذ أحمد عباتي اللي أستاذ أحمد مصطفى اللي خالد إبراهيم اللي والروتي من هي الداجران اللي وانجرانوف كان هندو مافو دعاء قد ربنا وأن كان تنجدوا في دعاء أن ججبات الإجرا يا مسلمات كما دعاء أن ججباتو قافت عن اللي tole hedduu galatoomii egaa sitilleen dheeressinu sagantaa kana irratti nu argamtee dhaamsa kana nuuf dabarsuu hankeetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu si galatoomfannaa obboleettii teennaa Najaas Jabal mee dhumarrattanilleen egaa ija hardha ustaaza ittiin agartee san anilleen waggaa 5-6 dura argaa ture mee ustaazni dhaabbin isaa akkam jira haala suuraa irratti arginee rifannee saniin jiramu mee akkam qaamni isaa akkam jira waan jedhu kanarraa osomee ijattiin agartee sanii dhamme xiqqoo osoo nutti himteen. Yaa qaamni isaa akkuma isin argitan sana jira yaa maatiin warra guyyaarraa wanna deddeebi'ee ilaaluuf xiqqoo garummaan isaa baay'ee maatii nama guyyaarraa deddeebi'ee ilaalutti itti mul'achuu dhabuun hin mala garuu akkuma isin suuraa irratti ilaaltan jira xiqqoo guyyaarraa biqiltuu fooyya'insaa agarsiisaa jira garuu. Haala duraan itti dhibamaa ture irraa amma fooyya'insan qaba jechuu alhamdulillah. Alhamdulillah jechuun fuula ilaallu yeroo torban darbeerra waan jirurra xiqqoo fuuluma isaarrattiyyuu jijjiirama agarsiisaa jechuudha. Ayyagaa hedduu galatoomii an bakka kana carraa argadhee maayika qabadhee siin haasa'u malee ummanni keenya miliyoonaan lakkaawwamu osoo silaa afuruma isaatiin si bilbilee si wajjiin haasa'e hedduu gammada an carraa kana argadhee bakka kanaati siin haasa'u kiyya ummata miliyoona bakka bu'ee siin haasa'a akkuma san waan ustaazadhaan nuun jettu ummata argitee si jaalatuuf obboleewwan kan mana hidhaa keessa jirtan hunda isin kabaju isin jaalatu ka lubbuu ofii dabarsee isiniif kennu ummata san qabdanii abshiruu inshallah mana hidhasanillee keessa hin baata fayyaan kan keetillee guutuu ta'a abshiruu siif obboleewwan hundumtu abshiruu nasriidhaan inshallah abshiruu jedhiiti argitee akka ummatatti ergaa kennallee nu dabarsi hedduu galatoomii jazaakillahu khairan wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hedduu galatoom ya kasinillee galatooma jazaakillahu khairan haga hammaa wanni jiru kan waa'ee iqbaaniifaa haga haddaa waggaa lamaafuu erga murtii murtaa'ee booddee murtii sana waraqaadhaan gilbaacii isaa nu kennuu didanii tumawwan ta'e sababa kennaa haga hammaan tureera akka seera biyyaatti immoo namni tokko murtii ergatti kenname murtii 15 booda waraqaa sana argatee iqbaanii gaafachuu qaba jedha keenya ittuma wanna adda addaa itti himanuu waggaa lamaaf ji'a 3 gahee jira. kanarratti illee akka hojjetamu sosocho'aa jedhee jira kanarratti illee uummanni akka kakka'u waa'ee iqbaanii kan maal akka ta'e kanarratti illee hojjedhaa jedhee dhaamsa kenneeramu gara biraatiin jechuudha. Hedduu galatoom mata duree bareedaadha egaa abukaatoo isaanii adde addisillee bilbilee nu dubbifna obboleettii teenna Najaat hedduu galatoom wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa ergaa fi dhaamsa ustaasa kenna ustaasa Ahmeddiin Jabal hordofaa kan isin beeksifnu ta'am guyyaa boris rabbiin khayri fayyaa ustaasa kenna nu haa dhageessisu mana hidhaa dukkanaa san keessa isaaf obboleessa isaa fi miidhamtoota hunda rabbiin harka zaalimtoota jala nu haa baasu jecha ummanni kenna kallattii hundaan roga hundaan dhiibbaa barbaachisu hunda mootummaa kana irratti gaggeessuudhaan akka mirgi oliyyannoo galfachuu fi mirgi isaanii kallattii hundaan sarbamaa jiru akka kabajamuu fi ummanni kenna roga hundaan isaan cinaa dhaabbachuu akka qabu nutis asumaan dhaamsa dabarfannaa guutuu qophiiwwan kenna idileetiin boodarratti walitti deebinaa.